Bakka jirtan maratti egaa nageenyi koo isin haa qaqqabu jecha har'as egaa akkuma baratame viidiyoo haaraa tokkoon deebinee wal arginee jirra. Viidiyoo keenya har'aa irratti immoo kan ilaallu keessaa dhiironni qaama shamarranii keessaa kan baay'isanii jaallatan akkasumas immoo bakkeewwan kana yeroo ilaalanitti miirri wal quunnamtii isaanii kan sirriitti itti kaka'uu fi miira isaanii to'achuu haala hin dandeenye irra haga ga'anitti keessattuu qaama shamarranii keessaa isa kam jaallatu kan jedhu kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Kunniin egaa qorannoowwan baay'eetiin kan mirkanaa'anidha. Qaamolee gara 9 kan ta'antu jiru. Kan egaa kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Tariigaa namoonni chaanaalii koof haaraa dhuftan yoo jiraattan weelkaam baga nagayaan dhuftan jecha viidiyoolee barsiisoo haga ammaatti isin darban chaanaala koo jala seenuudhaan eega ilaaltanii booda yoo isinitti tole qofa laayikii fi sabiskiraayibii akkana gootan isin affeeraa amma kallattiimaan gara mata duree keenya har'aattiin ce'aa na waliin tura. Egaan qaama shamarranii keessaa kan warroonni dhiiraa baay'ee jaallatan keessaa egaa isinis egaa akkuma asiimu gootan dhiironni qaama shamarranii keessaa kan baay'ee jaallatanii fi keessattuu yeroo ilaalan egaa haala fedhii isaanii to'achuu hin dandeenye irra kan itti gahuu danda'an keessaa inni jalqabaa guntuta shamarraniiti. Egaan tarii dhiirri tokko garaa haadha isaa keessaa eega ba'ee irraa eegalee guntuta shamarree waliin egaa walitti dhufeenya inni qabu baay'ee cimaa kan ta'e waan ta'eef egaa uumamaan wal qabatee jechuudha. Dhiirri tokko guntuta shamarranii ni jaallata jechuudha. Kanaafuu inni kunis isa tokkodha. Inni biraa immoo maal inni harmi shamarranii keessattuu utubduudhaan yookiin immoo biraadhaan yeroo qabamu kunis egaa mataa isaatti kan bareechuu fi osuma uffata keessa jiru inni dhiiraa kun egaa ala irraa yeroo ilaalutti miirri wal quunnamtii saalaa isaa kan sirriitti itti kaka'uu fi kan miira baay'ee olaanaa keessa kan isa seensisu ta'a jechuudha. Egaan tarii kanaan wal qabatee dhiironni baay'een isaanii guntuta guddaa ni jaallatu. Of course guntuta guddaa qofas osoo hin ta'in egaa xiqqoos ta'ee kan sirriitti guutuu ta'ee fi afuufamaa ta'ee kan sirriitti jaallatamu ta'a jechuudha. Inni lammataa egaa tarii warroonni dhiiraa kan baay'ee jaallatanii fi kan itti fajajanii hafan yookiin immoo adoodanii itti hafan yookiin immoo tarii karaa deemaa yoo jiraatanis egaa wanta itti deeman dagatanii wanta kana hordofaa kan itti deeman jira. Kunis egaa of course egaa bakka taa'umsaa shamarraniiti. Daallee fi bakki taa'umsaa shamarranii kun egaa warroota dhiiraatiif bakka dadhabbii isaaniiti jechuudha. Wanta kanaan egaa kan baay'ee harkisamanii fi miirri wal quunnamtii isaanii humnaa ol kan itti kaka'u ta'a jechuudha. Of course egaa kunis kan asiyuum gootan yookiin immoo kan tilmaamtan ta'a. Inni kan biraa tarii kan isin hin tilmaamne luka yookiin immoo miila shamarranii warroonni dhiiraa kan baay'ee jaallatanii fi kan baay'ee itti miidhaguudha. Keessattuu fakkeenyaaf shamarreen tokko miniskartii uffattee luka baay'ee miidhagaa fi qulqulluu ta'e yoo qabaatte keessattuu immoo yeroo luka kaasnu lukaan wal qabatee jechuudha. Biyya keenya keessatti koomeen shamarree baay'ee jaallatama. Akkasumas qeensi luka ishee baay'ee kan jaallatamudha. Kanaafuu akkasitti luka xiqqoo qalloo ta'e qabaatte baay'ee qalloos ta'uu hin qabu. Dhiironni egaa luka akkasii kana yeroo argan kan resist hin goonee fi keessattuu immoo miirri wal quunnamtii saalaa isaanii kan baay'ee itti kaka'u ta'a jechuudha. Keessattuu gurdii gabaabduu godhattee shamarreen lukti ishee bareedu warroonni dhiiraa baay'ee jaallatu jechuudha. Inni afuraffaa rifeensadha. Of course egaa qaama shamarranii keessaa kan jaallatamu keessaa yeroo baay'ee rifeensa isheeti. Tarii kanaan wal qabatee human hair wanta jedhamu shamarran hedduun isaanii fayyadamuu eegalanii jiru. Bareedinni shamarree tokko itti safaramu rifeensa isheetiin waan ta'eef jechuudha. Sirriitti bareechuudhaaf egaa shamarran kafaltii guddaadhaan rifeensa mataa isaanii ni bareechu. Kanaafuu warroonni dhiiraa qaamni jaallatan keessaa inni afuraffaan egaa rifeensa shamarreeti jechuudha. Sadarkaa shanaffaa irratti immoo kan argamu keessaa hidhii shamarraniiti. Of course dhiirri hidhii shamarree baay'ee jaallata. Keessattuu immoo yeroo lippistiikiidhaan sirriitti babbareedee yeroo argu immoo ilaalaa haalli itti of dagatu uumamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu warroonni dhiiraa sadarkaa
sadarkaa shanaffaa irratti kan jaallatan egaa hidhii shamarraniiti. Keessattuu immoo egaa hidhiin xiqqoo furdaa ta'e yookiin immoo guddaa ta'e yeroo wal dhungatanitti egaa hidhiin keessanii fi hidhiin ishee yeroo wal tuqutti jechuudha miira baay'ee namatti tolu waan qabuuf kanaafuu warroonni dhiiraa egaa hidhii xiqqoo furdaa ta'e baay'ee kan jaallatan ta'a jechuudha. Tarii egaa jaaffaa irratti immoo dhiironni qaama shamarree irraa kan jaallatanii fi kan sirriitti isaan harkisu keessaa seeqa yookiin immoo kolfa shamarree kanaati. Of course egaa kolfi ishee kan bareeddu shamarree taate yoo ta'e sa'a kanatti egaa warroonni dhiiraa jaalalaan kufuudhaaf egaa sakandiin xiqqoon qofti gahaa haalli itti ta'u baay'ee bal'aadha jechuudha. Kanaafuu egaa qaama shamarranii keessaa warroonni dhiiraa kan jaallatan inni jaaffaa egaa kolfa yookiin immoo seeqa isheeti jechuudha. Inni torbaffaa of course egaa ija isheeti. Iji ishee egaa normaalii shamarree tokkoof egaa gara isheetti gara onnee isheetti gara ruwii isheetti akkasumas egaa gara keessa isheetti seenuudhaaf egaa akka foddaatti kan gargaaruunidha jedhama. Yeroo tokko egaa tasuma ija ishee qofa sirriitti ilaaluudhaan egaa salphaatti gara jaalala hamaa keessatti haalli itti seentan egaa jira. Kanaafuu egaa konneekshiniin kun egaa kan isa waliin kan wal qabatudha jechuudha. Kanaafuu egaa warroonni dhiiraa jaalalaan kufuudhaaf keessattuu ija ishee waliin kontaaktiin uuman yookiin immoo eye kontaaktiin keessattuu egaa first sight wal argaa jalqabaa irratti egaa yeroo wal ilaalan wanti sun egaa baay'ee powerfulidha jechuudha. Kanaafuu egaa iji ishee bakka guddaa wanta qabaatu ta'a jechuudha. Inni saddeettaffaa mormadha. Of course egaa mormi shamarranii wanta baay'ee jaallatamaadha. Keessattuu mormi xiqqoo dheeraa ta'e egaa shamarran baay'een osoo qabaanne jedhanii hawwu. Kanaafuu egaa of course egaa yeroo jaalala dalagdan morma ishee yeroo dhungattanitti miira baay'ee olaanaa kan qabaatu ta'a. Wanta kana egaa kanaan duras egaa viidiyoo keenya kan biraa irratti egaa sirriitti ibseen jira. Keessattuu morma ishee yeroo dhungattanitti egaa kan dhungachuu qabdan moggaa fi moggaa kutaa morma isheeti. Suuta jettanii arraba keessaniin tuttuqaa dhungachuu ni dandeessu. Afaan keessaniin ilkaan keessaniin suuta jettanii egaa amala akka ciniinuu fakkeessitanii haala kanaan egaa quba keessaniin tuttuquu ni dandeessu jechuudha. Kunniin egaa qaamolee shamarranii keessaa kan dhiironni jaallatan bakkeewwan ijoo ta'anidha jechuudha. Inni biraa egaa of course dhumarratti generaalii egaa qaama guutuu ishee haala dhaabbina ishee physical appearance ishee keessattuu akka dheerachuu taate sheeppii kan qabduu fi sheeppiin ishee kan bareedu egaan dhugumaan egaa ilmi namaa filannoon isaa adda addaa tokko miti bareedinni akka abbaati. Of course egaa kana anis ni namana garuu immoo egaa kanaan ol qabatee guutuun qaamni ishee xiqqoo guutuu ta'ee sheeppii kan qabdu yoo taate shamarree akkasii egaa dhiironni kan sirriitti itti harkifaman ta'u jechuudha. Egaan jaallatamtoota daawwattoota koo viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe asuma irratti goolabeetiin jira. Haga ammaatti egaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo barsiisaa kan biraatiin egaa deebinee yeroo biraa amma wal agarrutti bakka jirtan maratti nagayaan naaf turaa. Horaa bulaa.